Ashama akka mooltan sagantaan BBC Afaan Oromoo jimaata galgalaa eegaleera. Hooggantoonni Afrikaa marii gamtaa Afrikaa fi Itoophiyaa seenuutti fufaniiru. Hongee Booranatti hammaateen daa'imni tokko du'u ogeessi fayyaa himan. Akkasiif jiraatiin sanaafiyyuu akkinni ilmi dhaqqabeetan akkasiin nuyyuu dhaqqabee akka malaan qinna lakkisi sadarkaa lubbuu jirrayyuu. Godina Shawaa Lixaa aanaa daannootti namoonni ajjeefamuu manneen gubachuu. Taateen amma kanaan wal qabatu maqaa opereeshinii yookaan diina dhufuun jedhuun beekamtii qaama nageenyaaf qaama mootummaatiin mala kan raawwatamedha. Biyya ollaa Itoophiyaa talaallii Covid dhowwiteef waamicha taasifame weellisaa qaroo dhabeessa fardi isaan qajeelchu akkasumas kaanis qopheeffanneerra ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Ogeeyyiin Eertiraa 62 biyya alaa jiraatan lammiileen Eertiraa talaallii akka argatan iyyata walitti qabuun dhaabbata fayyaa addunyaaf dhiyeessan. Biyyi Eertiraa biyya Afrikaa takkitti hanga ammaa lammiilee isheef talaallii koronaa vaayirasii kenninedha. Kunis imala lammiilee daangesseera. Torban darbees gareen bishkiliitii biyyatti dorgommiirraa akka hafu dirqeera. Saayintistii Kaanaadaa keessa dalaganii fi kanneen iyyata mallatteessan keessa tokko kan ta'an Piroofeesar Yohaannis Hayilee waan dhaabbati fayyaa addunyaa gochuu danda'u maali jechuun gaafanneerra. WHO ምክንያቱም መስተን dhaabbanni fayyaa addunyaa Eertiraa dirqisiisuu hin danda'u. Haa ta'u malee dhaabbatichi akka adeemsaatti yoo hunduu talaalame malee eenyuyyuu fayyuu hin danda'u jechuun ejjennoo qabu ibseera. Sababa kanaaf dhimma Eertiraa callisuu qaba. Uummanni Eertiraa osoo du'uu addunyaan biroo callisuu qaba. Dhaabbatichi waldaalee dhukkubsattootaa sukkaaraa HIV kaan Eertiraa keessa jiran waliin hojjeta. Dhaabbilee kana qunnamuun marii eegaluu danda'a. Daandii kana fayyadamuun namoota dhukkuboota dabalataa qaban talaallee akka argatan gochuu danda'a. አገባብ ክትጽዕቱ ኢና ንብል ዘለና Hongee godina Booranaatti hammaateen horiira darbee namni lubbuu dhabuu ogeessi fayyaa BBC'n dubbise himanii Aanaamiyotti meedikaal daayirektarrii hospitaala Meeggaa yeroo ammaa daa'imman 3 hanqina nyaata ga'an hospitaalicha seenanii wal'aanamaa akka jiran himaniiru. Hongeen naannolee Itoophiyaa 4 akkasumas biyyoota ollaatti mul'ate rakkoo hawaasaa hammeesseera. Koomishiniin hooggansa sodaa balaa Oromiyaa garuu sababa rakkoo beelaatiin namni hanga ammaatti Oromiyaa keessatti lubbuun isaa darbee hin jiru jechuun BBC'tti himaniiru. Hirphaa Gammachuu gabaasa qaba. Jiraattuu Aanaamiyoo kataan Aadde Lookoo Garboolee daa'imni isaanii ji'a tokkoof walakkaa hanqina nyaataan miidhamnaan hospitaala Meeggaatti yaalchisuudhaaf geessani. Boona dheerateen horiin isaanii 5 du'uu hordofee daa'imni isaanii hanqina soorataaf saaxilamuudha dubbatu. Booni ganna 3 wanni tokkolleen horiin hin jiru. Garaachaa jiru. Waan nyaanni gara heennatu hin qabne. Waan nyaanni qabaan ilmeenteen fitameeni nu keessa oote qabaatetti akkasiif jiraatiin sanaafiyyuu akkinni ilmi dhaqqabeetan akkasiin nuyyuu dhaqqabee akka malaan qinna lakkisi sadarkaa lubbuu jirrayyuu. Abwaaree hojjetanillee akkuma Aadde Lookoo daa'imni isaanii ji'a 3 walakkaa jalaa dhibamee gara hospitaala Meeggaatti fiduudha himani. Meedikaal daayirektara hospitaala Meeggaa kataan Dr. Godaanaa Halakee bonaan wal qabatee hanqinni nyaataa mudate kun sodaachisaa ta'uudha dubbatu. Hanqinni nyaataa kun immoo daa'imman qofaanii fi namoota jaarrolee haadholee ulfaa namuma ga'eessotaan iddoo keessaa mul'ataa jira. Baay'ee nu sodaachisee jira. Akka hospitaalaallee aanaallee waliin taane godinallee waliin taane waan dandeenyuun kan hojjechuu jirra. Ji'a tokko keessatti qofaa hospitaala Meeggaatti daa'imman hanqina nyaataa cimaaf saaxilamanii wal'aansaaf isaan bira geeffaman keessaa daa'imni reefu dhalatee ji'a tokko hin guunne tokko lubbuun isaa darbuu Dr. Godaanaan himaniiru. Akka hospitaala keenyaatti agammaatti sababa hanqina nyaataallee qaba garuu akkuma beekamu komplikeeshinii biraa waan qabuu fi daa'imni tokko sababtunii fi daa'imni dhiyoo dhalatee naannoo guyyaa 21 lubbuu dhabee jira. Dhibee hanqinni nyaataatiif dhibee biraallee dabalatee jecha warri kaan yaaduun fooyyee gubbaa jiranii. Daa'imni tokko immoo humna hospitaalichaan ol waan ta'eef rifariidhaan gara hospitaala biraatti ergamuudha dubbatani. Daa'imman hospitaala kanatti amma yaala argachaa jiran 3 garuu bayyanachaa akka jiran Dr. Godaanaan dubbataniiru. Waa'ee hongee naannichatti mul'achaa jiruun wal qabatee asiin duras boonni hammaatee yeroo garaa garaatti uummatarraan rakkoo ga'us kan yeroo ammaa kanaa haalaan cimaa ta'uu kaasu. Koomishiniin hooggansa sodaa balaa Oromiyaa garuu sababii beelaatiin namni hanga ammaatti Oromiyaa keessatti lubbuun isaa darbee hin jiru jedhan.
Godina Shawaa Lixaa aanaa daannootti jalqaba torban kana haleellaa raawwateen namoonni 13 ajjeefamuu qondaalli aanichaa BBC'tti himan. Lubbuun namaan alaa manneen jireenyaa 100 siqan gubachuu bulchaan itti aanaa daannoo obbo Saamu'eel Tashoomaa dubbataniiru. Haleellaan kun ganda aanichaa Adilaa Daallee jedhamutti raawwatutu dhagahame. Haleellaa kana hidhattoonni mootummaan finxaaleeyyii Amaaraa jedhee waamu raawwachuu kan ibse yoo ta'u, kana dura hidhattoonni waboo haleellaa raawwachuu himaniiru. Taatee raawwate qorachuuf gareen argamu BBC'tti himan. Taateen guyyaa 23 ji'a 5ffaa gaafa 14 raawwatame taatee qaama kamiin kan bakka hin buune ta'uusaa yeroo darbees ibsamaa ture. Keessumattuu maqaa opereeshinii jedhamuun beekamtii bulchaa yookaan bulchiisaa qaama nageenyaa utoo hin beekamin maqaa opereeshinii shanee yookaan diina barbadeessina jedhuudhaan awwadii gulufaarraa gara Adilaa Daalleetti sochii taasifamaa tureen dhukaasi bal'aan naannoo sanatti banamaa kan turerraa kan ka'e lubbuun namoota 13 akka darbe fi akkuma kana immoo manneen jireenyaas citaa dabalatee mana qorqorroo dabalatee naannoo mana 97 kan gubatedha. Qabeenyi mana keessaa minaan dabalatee kan miidhaan raqa qabe ta'uusaati kan nuti qulqulleessinu. Qaamni kana raawwate adda baafameera eenyudha? Qaamni kana raawwate akkuma jalqabarratti kaasuudhaaf yaallee maqaa saba Amaaraa keessatti kan hundeeffaman finxaaleeyyii Amaaraa ta'anii kan meeshaa hidhatanii socho'an ni jiraatu. Aanaan kun aanaa daangaa irra jiru walqabatee aanaan naannoo gidduu kana keessatti sochiin tokko tokko godhamaa tureera. Dhimmoonni kun qulqullaa'u garuu taatee kana kan raawwate maqaa opereeshinii yookiin diina baa'oo shanee rukunna jechuudhaan milishoota Amaaraa keessa yookaan taatee kana raawwate jechaadha. Kan akka raawwatan sababni yookiin ka'umsi isaa maali? Kana dura wanni isaan qunnamee ture? Taatee nama kanaan wal qabatu maqaa opereeshinii yookaan diina rukunna jedhuun beekamtii qaama nageenyaas qaama mootummaatiin ala kan raawwatamedha. Sochiin sun kan inni ittiin eegalame garuu diina rukunnaa miira jedhuudhaan kan eegalame ta'uusaati odeeffannoo nuti achirraa arganne. Namoota 13 du'inaan jettan hunduu namoota nagaati. Akkan odeeffadheetti taanaan hidhattoonnis yookiin immoo seeliin hidhattootaas kan ejjifaman keessa jiru kan jedhu dhaga'een ture dhugaadha. Ammatti seeliidha miseensa baa'oo shaneetti jedhamee namni du'e namni 2 jira jedhama. Sun immoo adda baasaa jiru jechuudha koreen amma dhimma kanaaf dhaabatan. Haalli isaa amma tasgabbaa'ee? Amma tokko haallamma jiru amma tokko tasgabbii dhibbatti hundumtuu nagaa ta'e uummanni deebi'eera rakkoon takka hin jiru jechuu hin dandeenyu. Garuu hamma ta'e uummanni mari'ataa jira irraa. Amma mooduu gaggabaaboon isiniif dhiyeessa. Yaa'ii gamtaa Afrikaa 35 irratti hirmaachuuf hooggantoonni biyyoota Afrikaa Finfinnee seenaa jiru. Yaa'iin kun boruuf iftaan ni taasifama. Ajandaan ijoo nagaaf tasgabbiidha. Baqattoota Sudaan Kibbaa fi Sudaan 20 ta'an walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaatti hidhattootaa fi mootummaa gidduutti adeemu keessatti danqamaniif deeggarsa akka ergu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii beeksise. Chaayinaan dhimma muddama Yuukireen irratti Raashiyaa bira dhaabbatte. Biyyoonni lamaan babal'achuu waadaa waraana kaaba Atlaantikii yookiin neetoo mormaniiru. Oloompikiin bonaa 24ffaa guyyaa irraa Chaayinaatti jalqabe. Walmorkii kana irratti Itoophiyaan hin hirmaattu. Biyya ollaa Eertiraa garuu cabbiis dhabdu dorgommii cabbiirraan dorgomti. Waancaan Afrikaa dilbata dhufuu tapha waancaaf taasifamuun xumurama. Kalee Masriin biyya qopheessite Kaameroon injifachuun dabarteetti. Waancaafis biyya waggaa 2 dura waancaa geesse dhabde Seenegaal ni morkatti. Yaa muraa maqasii hin taane yaa mallasii deebitee roorroon barasii kan kana jedhee masiinqoo weellise obbo Gabbisaa Mul'ataati jedhee barreessaa Tasfaayee Gabraab kitaaba isaa Siddatanyaa Maasታወሻ jedhu keessatti katabe. Tasfaayeen guyyaa hundeeffama dhaada'oo bitootessa 17 bara 1986 magaalaa Shaambuutti kabajame achi ture. Tasfaayeen nugusa Shaambuu jechuun obbo Gabbisaa ibsa. Haadha lamaanuu lubbuun hin jiran. Nuti duubatti deebinee masiinqoo isaaniin alatti seenaa addaa qaban tokko yaadachuu barbaanne. Obbo Gabbisaan waggoota 7 dura hanga du'anitti jireenyi isaanii godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu ture. Nama beekamaa lafa sagantaan jirutti affeeramanii ho'isanidha. Baroota garaa garaa keessa asmaarii isaaniin qeeqa akkasumas quuqqaa hawaasaa ibsaa turan. Kanaanis guyyaa dhaada'oo bulchaa Itoophiyaa barasii qeeqan. Obbo Gabbisaan qaroo dhabeessa. Farda isaanii waggaa 10 oliif isaan amanamee manatti isaan deebisu
daalee jedhanii waamu ture. Ilmi isaanii barsiisaa Gaaddisaa Gabbisaa waa'ee farda kanaa Firaa'ol Balaayitti kana dubbatan. Egaa irra caalaa iddoo baadiyyaa irra baay'isu waan ta'eef fardi sun yeroo wajjin deemu akkuma isaaniin kabajan farda sanas hin kabaju ture. Kanaaf toora irra bobba'anirraa yookaan deemanirraa iddoo bulan qabu mana maatii akkuma maatii ta'anii jechuudha. Achirratti immoo akkuma isaaniin simatan nyaanni fardichaafis hin laatama. Kanaaf fardi suni mana gaaf tokko bulaniyyuu yoo toora sanarra deemu yoo ta'e yookaan karaa sanarra achi darbu yoo ta'e bakka gaaf tokko bulaniyyuu mana sana bira hin darbu hin beeka hin nyaata waan ta'eef jechuudha. Irra caalaa garuu gara asii gaafa manaa bahanii deemanirraa gara manaatti gaafa ol deebi'anii lafa fedhayyuu yoo ta'e nama isaan hin barbaachisu gara manaatti as gara shaambuutti dhufuuf jechuudha. Akkuma isaa fidee dhufa. Yeroo deeman garuu namni isaan barbaachisuu danda'a iddoo barame yoo deeme malee. Iddoo barame yoo deemes yoo iddoo haaraa deemu ta'es nama malee hin socho'anii fi namni wajjin deemu jira. Garuu iddoo gaaf tokko bulan sana hin dabarsu hin dhaabbata bakka balbalicharra gaafa ga'u jechuudha karaarra yoo ta'e. Fardi sun maqaa qaba ture? Farda dhiyoo kana du'eetu jira. Daalee jedhama farda daalicha guddaadha. Tibbuma isaanii miidhaman sana du'ee waggaa baay'ee ture fardiin kunuunsamas waan ta'eef isaan baay'ee beekamu. Sirbi isaan jechaa turan waraabamee kan taa'eefaa jira amma. Itoo sagaleen barbaadamee baadiyyaatti waan dhibu miti. Ijoolleen isaanii kan waan isaan hojjetan kana kan irraa baree amma hojjechaa jiru jira. Maasinqoo sana taphachuusaa yaalaa turree garuu hin milkoone baay'inaanii namni amma hojjechaa jirus hin jiru. Meeshaan isaa garuu jira. Xumura rageenyeerraa sirboota warraaqsaa kan aadaa fi jaalalaa sirbuun kan beekamu Shukrii Jamaal Tibbana sirba mata dureen isaa ammuma jedhu YouTube gubbaatti gadhiisee fudhatama gaarii argateera. Shukriin sammuu atakaaroo siyaasaa fi rakkoodhaan dhiphate boqochiisuufan sirba jaalalaa baasee jechuun BBCtti hime. Magaalaa guddoo UK London kan jiraattu Shukriin albama haaraa dinqisiifattoota isaa biraan ga'uuf hojjetaa akka jiru BBCtti himeera. Aslii Galgaluutu dubbise. Albama hojjetaa jira. Albama keessaa sirba tokko gadhiise. Itti aansee singilii lamaan tokko gadhiisaa achi booda albaman gadhiisee dhiyaate yoo rabbi jedhame. Namni garii waan gaafatu hiika bira qaba jedhan sirbii kan kee kunin akkasuma ka jaalalamoo hiika of keessa qabuutu jira. Sirbi akka abbaan itti hiikkate. Sirbi an akka itti yaadee hojjedhe qaba. An amma sirbi kun akkana jedhee hiikeef aangilii tokko irratti hidha jechuudha. Kanaaf akka isaan itti hiikkataniitii fi akka ani yaadeettis gara isaanii ta'etti hiikkatanii atti mirqaananii jedha atti fayyadamanii jedha. Walaloo Shukriin ufiin barreeffatu moo namsi barreessitu jira? Ani walaloo ofillee nin barreessaa walaloo baay'inaan walaloo narra warra barreessutti sirboota kiyya kennu guddadha. Because ani jeedaloo irratti irra naa iiziidha jeedaloo irra naa salphata jeedaloo hojjetuun naaf salphata amma tokko. Walaloo garuu amma sirba ammaa irratti ijoolleen naa hojjetan Nimoonaa Kabbadaatii fi Farhaan Abdussalaam eessuma koo jechuudha.